Hayyee kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kan ammoo kutaa 12ffaa keenya kana keessatti kan nuti ilaallu akkamitti split screen yookiin immoo screenii keenya irratti viidiyoo 3-4 yookiin immoo isaa ol akkamitti hojjechuu dandeenya jechuudha. Takkaatti wal takkaa akkamitti akka hojjechuu dandeenyudha. Kanaaf amma mala salphaan isinitti agarsiisaa akkamitti akkasiin split screenii fayyadamuu dandeessanii. Filmoora 9.2 kanarratti qobaatti adda ba'een jiru split screen jechuudha. Gara fuulduraatti updated isaa irratti hin ba'a jedhee yaada qobaatti. Garuu amma akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isinitti himaa jechuudha. Viidiyoon keessan viidiyoo 2-3 godhachuu dandeessu. Viidiyoo akka isiniif toluuf jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka argitanii viidiyoo 2 dabalataan fudhadheen jira. Kun amma akka argitan viidiyoo kana sadan iddoo tokkotti hojjechuu yoon barbaade split screen ina barbaachisaa jechuudha. Split screen kana gaa akkamitti akkan godhu immoo mana salphaatiin isinitti agarsiisaa. Iddoo kana fakkeenyaaf akkuma argitan viidiyoo sana import godhachuun isinirra jira jechuudha. Viidiyoo sana sadan walirratti import gootu. Kun amma akka argitan kanaan viidiyoo sadan isaa wal takkaa fidannirra jechuudha. Erga viidiyoo kana sadan isaa wal takkaa fidattaniiti wanti isin gochuu qabdan amma iddoo kanatti split screen hojjenna waan ta'eef tokko isaa fakkeenyaaf kukkutuu dandeessu yookiin immoo mala salphaan amma isinitti agarsiisenis fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma normally iddoo kanarratti kilik gootanii zan ofiisaatii kunoo mallattoo kanaa isinii fida. Gaafa isin viidiyoo keessatti kilik gootanii jechuudha. Zan fakkeenyaaf kunoo bifa kanaatiin xiqqeessuu danda'a. Viidiyoo sattaan immoo irratti kilik godhee isas immoo fakkeenyaaf iddoo kanatti akkas gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo isa kana akkas godhee viidiyoo isa kana immoo akkas yoon godhee kana edit gochuun isinirra jira. Amma inni fuulii isiniif ta'utti jechuudha. Wal takkaa hojjettu waan ta'eef zan fakkeenyaaf iddoo kanatti viidiyoo osoo kana daballee irratti kilik gootanii bifa kanaatiin xiqqeessitu jechuudha. Zan iddoo kana fakkeenyaaf iddoo kana keessu isa kana immoo mana salphaatiin amma viidiyoo 4 wal takkaadha jechuudha. Kan nuti keenye fakkeenyaaf wanta garaagaraa irratti hojjechuu dandeenya wanta mataa keenyaa jechuudha. Viidiyoo garaagaraa iddoo garaagaraatti yoo kaa'uu barbaanne mala kanaatiin fayyadamuu dandeenya. Maluma salphaatiin gaa viidiyoo keenya arfansaa iddoo garaagaraa keenye waan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana malees tokko viidiyoo keenya kalarii garaagaraa gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo inni kuniif inni kun waan wal fakkaatuuf kalarii isaa yookiin immoo viidiyoon sun gosa tokkorraatii adda baasuu barbaade jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Gosa tokko fakkeenyaaf isa tokko black and white tun gochuu godhee bareedaadha yaada yookiin immoo kalariin kun bareedaadha. Innaa kanaaf amma akkuma argitanii salphaatti viidiyoon kun garaagara ta'ee jira. Mala salphaatiin gaa viidiyoo garaagaraa 4 wal takkaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gara fuulduraatti updated isaa irratti qobaatti qoqqoodee kan kaa'u yookiin immoo kun akkuma transition effect elementii kana iddoo kanatti split screen jiraata dhee yaada. Maaliif filmooraa isa duraan irra waan jiruu fi garuu isa updated ta'e kanarra waan hin jirreef gara fuulduraatti hin baasu dhee yaada. Kanaaf mala salphaa kanaatiin gaa akkamitti crop gochuu dandeessu jechuudha. Mala salphaa kanaatiin background isaa waa biraa gootanii wanta garaa keessanii hojjechuu dandeessu. Fakkeenyaaf kana xiqqoo ishee akkas butee kan ammoo akkas butee kan akkas butee kan ammoo akkas butee background keessan hojjechuu dandeessu jechuudha. Background biraatti gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf kalaroota keessaatii kuni akka jala oolu yoon barbaade isa dura garuu warra kana arfan isaanii steepii tokko dabaluun irra jira jechuudha. Zan steepii isa jalaarra immoo isa kanan kaa'a. Zan background keessan mala kanaatiin mala salphaa kanaatiin bareechachuu hin dandeessu jechuudha. Background yookiin immoo gidduu isaa bifa kanaatiin gootanii leega hojjechuu dandeessu. Amma akka argitanii viidiyoon 4 wal takkaa play ta'aa jira jechuudha. Kunis gaa mala salphaatiin split screen gootanii viidiyoo keessan viidiyoo garaagaraa akkasiin hojjettaniif isin gargaara. Kanaaf tutorial irraa kana asumarratti xumuraa waan dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha.
subscribe gochuun dagatinaa. Kutaa sattaanus ilaaluun dagatinaa. Nagaatti.